عافية كباتشون هندو مرة جالا ميكا فيارة بعافية تاجما وبسيطة لكن أرجدو بيجما نما ميكا توجه keessatti dura dubartii rumte malee intalti dubraa siiqee qabachuu hin dandeettu. Garuu siiqeen shartiin isiin qabdu aangoodha. Fakkeenyaaf nama lola dhaabsisuu dandeessee jechuudha. Akkasuma beeka anaadarraallee homaan beeku awwaan fayyaarraa na gaafadha. Ani aafimaa kun baan garanayya wax kalama garanayye. تولي أيها في صدفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ميشا سرين لجفته أكمل تريكا جرمي سببين الدقراني في اللي مالي وان براتي I think biyya randi kaya dan na fakat. بيجي مقفان Yeroo torba yoo biyyaan hin jiraanne bishaaniin uggu torba dhiqadeemi. yoo biyyeen jiraate illee bisaan jiraate mee akkamitti kan biyyee yeroo meeqa itti buusan bishaan yeroo meeqa itti buusan Yeroo sadii itti buusan. gama kana jal'istanii gaafii irraan fuudhina gaafii gaafadhaa shee Adam horo banii Adam kana hima gaafadhaa maali jennaan namni wanni barachuu didaaruuf cal'ifnee nu asii achitti dubbataa irraa bara ol baafnee isa gaafachuu qabna kalaas amma gaafii isa salphaadha gaafiin kun hayyee bareeda rahmaan siinqeen waraana dhaabsiftii malee waan biraan beeku siirraallee jettee qaama dhiqachuu waan meeqarraa akka waajiba ta'e illee hin beeku jettee hin beekuun illee beekumsa gama tokkotti inni sadaffaadha meeshaa sareen tutte rasuulli yeroo meeqa dhiqaa jedhan akkamitti dhiqaa jennaan biyyee saditti buusanii afur bisaaniin dhiqaa jettee inshaallaan laallamee akkaataa isaa namni biraa deebii kana danda'ee deebisamuun deebisuu laalla ogeetti galatooma kee beeki kiyyaani gaarii gaabaa Oye baba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيني بنانا. الحمد لله رب العالمين. لب سنجا. الحمد لله بابا. رين سنجا. نجا كيس نجا بابي. يا. يا في سجابنا. والله وان بيكو يو تاتين ديو سبابي. يا في مثال إنسان دي بسود الدبان كنا. وهاجا مرة دي كاتشون دركمتا. كم يو جتن بابا يو ضد نمط في مو يو أنا كم. تالي أكا شريعة إسلام تدي. نفر دي كاتشو غسلي كنا وهاجا مرة واجبتا. والله بابا كاجتوني نكو فيتو كل فتشون واجبة وفي جتشون واجبة توتالي هنغانا جدي أجبودا زرزري سيني وكا ودو توتالي هنغانا جن زرزر كيسي كدان برو عدلم سادي بابا سادي جنابة راتكا إيغا مالي يعني دودا يوكنان يوداني كان الربا توري لغورا يا صدفان نريف دكازين بابيه نايه فايدان سين كيدا آدا ورمو كيست مالي سين كي متانا أكمت انتو سي كايرا مالي واني سين كامتين مالي نما لما ديمنو بابيه تسجيل أساسات زر نجاجر لا نما لما ديمنو بابا بدا شفافيتي سنجر انجري نما سلي بابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله جرتو على نيرا جر الحمد لله رب العالمين جرتو بابا كم فيا كيسني جرتني wanni siin keen ulee biraatiin adda godhamee sodaatamtuuf sababbiin siin keen amaali. اوكي ما شاء الله الرقا في ججبدو دكا ما شاء الله wanni siinqeen ulee biraatiin adda taate siinqeen sodaatamtuuf maali jedha gaafan keessan.
أيه هم ربنا لا فستكنا يالا إن شاء الله أيه وانتي سينك إيه المقام كيف؟ Radia. راديا Namni maqaa raadiyaa kun meeshaa sirriiwwan. Gaarii namni maqaa raadiyaa. Siinqee jechuun akka aadaa Oromootitti bakka guddaa qabdi. Shoora olaanaa taphatti jechuudha. Siinqee jechuun akka aadaa Oromootitti gaafa haati siinqee takka dhuftee lola tokko kan dhaabbate keessa dhuftee isheen ulee san qabattee kan ililfataa itti baatu taate lolli sun ni dhaabbataa jechuudha. Inni lammaffaa akka aadaa keenyaatitti siinqeen shoora guddaa qabdi. Isaan keessaa tokko waa xiqqoo waan irraa ilaale. Fakkeenyaaf abbaan manaatii fi haati manaa tokko yooni haati manaa isaa deettee osoo haati manaa isaa sun kan afaa gadi hin deeffanne kan abbaan manaa haadha manaa isaa san kan dhahu taate haala ittiin adabattuu fi akkasumas wanta ittiin abbaa manaa san waan inni isee dhaaniif san akka itti irraa murtee irraa fudhattu qabdii jechuudha. Kanaafuu nuyyuu yeroo sanitti haati siinqee tuni baatee ililfattee dubartoota ollaa jiran san dubbifattee akka sirnichi isaanii ajaju sanitti yoonni dubartoota san yaamatteen boodatti yoon qabaate korma irraa qalatti yoon hin qabaannes kan ta'u taate immoo akkuma jirutti waan inni isee dhaaneef sanii irraa san fudhattee manatti deeffatte. Ateetteen gaafa dhufatti ililfatteetiin jette namarraa galchisiisti. Amma faayidaa siinqee himii jedhe. Faayidaa siinqee tama rahmaan himte himte. Faayidaa siinqee kabraa yoo qabaatte himi. Faayidaa siinqee? Nama baay'ee. Faayidaan siinqeen inni biraa akkan fakkeenyaaf naannoo itti dadadhetti yookiin kan argetti jechuudha. Yeroo roobne si dubartoonni Oromoo siinqee qabatanii bahanii ililfatanii kadhatanii jechuudha. Milkaa'anii galanii marga qabatanii. Akkasoo jennu immoo shirkiin nuna itti abbo. Maalirraa yoo akkasii? A'uuzu billah. Waan abbo. Allah. Hayyee. Oromummaan qabnu, Islaamummaan beeknu, Oromummaan beeknu, ubii sabboonaaf sabboontuu baafanneef Rabbi nu haa baasu. Hayyee, akka dubbiin jabdu tole. Aadaa naannoo tokkotti kee beekiidhaa fi gaafii. Kee beekii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Buyurun, selam masih devisan juran. أنا كغافي نانغا فنيف كيرا كفلي. Aku masalam tadi itu ber. Ifa magize to kokebeki ogeti madeba ogeti mesha sare tutte. Mali nikana kamidikani. Baba biyyee dhiqanii biyyee kana gizee torba laakkayan. Biyyee gizee torba laakkayan. Biyyee gizee torba laakkanit waliisanii itti nyaatanii itti dhuganiimi? La. Itti laakkanii kaanii dhiqanii hin xaarsan bishaanii. Biyyee laakkanii. Keessa jisaa laakkamu achumatti akka lama jedhaatti buusan. La saanuma keessatti akka lama sadi jennee haga torbaa lakkoofne achi kaanee bishaan itti buufne ittiin dhedhabaa biyyee. Hin taane baaba. Wallah tajammaknaa jee gurbaan tajammaknaa jedhe badagee beeki tajammaknaa tazaqzaqnaa jedhe
تجمع هيا بارك الله فيك. كيفك؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وما تقرب وما قبع هذا سيدي. قربني لو مي كان في تتنقما هذا نانو امبي دبرتي الرسول عليه الصلاة والسلام لبو شمي كثيرة تقولي مقال سيئنو دبرتي سن لولا كم من كيسة تقول الرسول دبرتي جادة دبرتي ماذا يتمه؟ دبرتي رسولا كيسة هوتك إن كيسة دبرتي رسول ربي كيسة عليه الصلاة والسلام ترسول لبو قربان جديد والله ريان بالله دائما استريني تكني تبقى لجدي مو كان لا روتاي جابي ما تقدر تكبرها كده بسويته تكتب أنا رجل بتاعي إلى دبرتي الرسول لبو قربان جيراني فورا لبو قربان كده isi takkatti fudhatan maqaan isii eenyu iddoon itti fuudha inni eessa مكان سي رضي الله عنها وأرضاها صفية ده ما شاء الله هي أقسم لولي سنة لكم كيسا لولا والله لولا كمي لولا هيادة كل لكن صفية تقول يا دبنا ولا طالعاني في توبياتي واني قرأ إثيوبيا كان أرشدين كنا صفية تودي بستيتا مكابا كانونا سواني نرجعني بوتو سينكنو كدورا كيساو بوتو ما بوتو تو نرجعني كدورا سدفا سيغافا دبرتين لمان رسولا كيسا دبرتين هجرة باتين غير إثيوبيا تدري إثيوبيا دا إجت دبرتي رسولي فوران كيسا لما تدري إثيوبيا إجتيرا إنه فين نزي دبرتي لما جاتو تيجا بتاعت مو قولي سرتي بنا أسمعي فيصل دبرتي لما لا جارتي لا فتاجرة لا دي بسلا قول بول أديمو إيه تلفون بنا ركبتي كوياكا هي أجديما إيدي ما براتش كان اسمي سرچي غودي في تينيوكا مال سرچي غودان سلكي دوكو چكابا اتي سيتو سلكي دوكو چكابا سيتو سلكي دوكو چكابا دونم نبران لي جني وما ميتي يما يمسلو